fakkisaa uume. Maaliif akkasitti yaaddan isin? Gitaan ani gubadhee du'e. Unnat gitaan unnat namni ka'ee ganda barbaada arrabsa. Namni lakki dhaabadhu isa jedhu hin jiru. Daafii isaatiin uummanni torban tokko wal arrabsaa ba'a. Gitaan dhugaa rabbiin Sabtaa gora TikTokii isanii yeroo dhaggeeffatan sabtaa gora dhaggeeffadhaa. Namni wayii bahee ganda wayii arrabsa. Daafii isaatiin torban tokko uummanni wal arrabsaa ba'a. Ammas ajandaa biraa. Amma yoomitti inni kun? Kun baay'ee nama qaanessa baay'ee. Ani baay'een jibbe baay'ee waan kana. Sababa biraa keessatti argitan Amadoo dhiifama carraa isiniif hin kennin naayil fayyisa jechuudha. Sababa biraa keessatti argitu amma fakkeenyaaf waa biraa dhiisi Amadoo waan maqaama saalaa fuudhanii miidiyaa irra fiiganu kana yeroo saboota biraa wajjin argitu duuriyyummaadhaan kashlabbummaadhaan sii galee ani maqaan na'u saba kana hin jedhu. Biyya keenya keessattis addunyaa irrattis kan arginu hedduu kan nageenyu hedduun saboota biraa keessaa akka jiru beenna. Garuu jechuudha pilaatfoormii sooshaal miidiyaa feesbuukaa fi tiiktook irratti kan dhufee waan iccitiidhaan namni waliin raawwate yookaan ammoo dogoggora waliin raawwate kan iccitii walii miidiyaa irratti afarsu Oromoo malee ergiteetta saba biraa Amadoo. Waan sirriimu bar dhugaa rabbii siin jedhan. Ana miti. Maali rakkoo? Ame waan ajaa'ibaa tokko sitti himu. Waan ajaa'ibaa satamma kana kaaste wal qabsiisee waan raacheen dubbatellee gammeen illee hin dubbanne inshallah isin dubbata siifin kenna gammee godhiifama. Abshira saarko. Maalti na ajaa'ibe beeytanii dhaggeeffadhame. Ani wanta miidiyaa kanarraa taajjabe inni Wallaggatti dhalate Wallagga ta'uu koof hin jibbamedha sooshaal miidiyaa kanarra baatee akkasitti. Jimma ta'uu koof hin jibbametti. Arsii ta'uu koof, Shawaa ta'uu koof hin jibbame. Kanaafin akkas ta'e jira. Akka waraanni sooshaal miidiyaa irra jiru akka paartii siyaasaa filannoon asirratti geggeeffamaa jiru kompitiishinii akka kanaadha. Kan isaan itti haasa'an. Guyyaa tokko fakkeenyaaf uummanni Amaaraa Goojjamee jira, Gondoree jira. Sababiin Goojjamee ta'eef hin jibbama kan isaan jedhan dhageessanii beektu sooshaal miidiyaarra. Sababiin Gondoree ta'eef hin jibbama kan isaan jedhan dhageessanii beektu. Nafxenyaan Oromoo TikTokii irraati. Dhaggeeffadhaa isa dhugaa isinitti hima. Nafxenya oriijinaal, piyuur oriijinaaliin Oromoo maqaa Oromummaatiin of himattee sooshaal miidiyaarra kanarra teessee Wallagga ta'eefin waan Wallagga ta'eef hin jibbame, waan Arsii taaneef jibbamne, waan Harargee taaneef jibbamne, waan Baalee taaneef, waan Jimma taaneef jibbamne jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarra teessee. Kun nafxenyummaadha. Anaaf an akkasitti ni kadha. Nafxi jechuun maal? Nafxenyummaan saba maal qaba? Ganda maal qaba? Kutaa maal qaba? Zarii maal qaba? Gosa maal qaba? Fakkeenyaaf Minilikii nafxenyaa jedhamee waamama. Sabni inni irraa dhalate nafxenyaa jedhamee waamamuun haad maleedha. Akkamiti yakkadha. Baansaa Aatisaa. Dhaqiiti booruu meedaatti nama 17,000 bakka tokkotti fixiin jedhamne. Akkasumallee Atsee Amdatsiyoonaa inni Atsee Teediroos, Atsee Yohaannis, Atsee Galaadiyoos, Atsee Siniyoos Ajen hunda isaanii atsoota sanaa jechuudha. Uummata Hadiyyaa gaafa 11,000 Atsee Amdatsiyoon 11,000 bakka tokkotti fixu. Haatiif abbaa isaan erganne sabni inni irraa dhalate dhaqiite akkasuma godhii jedhee ergan jechuudha. Goobanaa Daacheellee uummata kee ganiitii dhaqe akkas godhi jedhee namni Oromoon kan isa ergate hin jiru. Yeroo gabaabsee yeroon as deebu waa tokko tokkotu natti mul'ata natti. Akka amantiitti namni amantii amanu sanaaf amanamummaa dhabeeti kan inni akkas ta'u sooshaal miidiyaa kanarratti. Dhagaa taa amanu dhagaa isaa sanaaf amanamuu qaba namni. Jinni taa amanu jinni isaa sanaaf amanamuu qaba. Namni jinni isaaf hin amanamne amantii fuulduratti amantii gadhee amanuufu amanamuu hin danda'u. Bakkoon tokkoffaan isa kana. Bakka kootti. Araboota kana nan arga beektaa. Mee rabbiidha waa tokko siniif haa kaasu fakkeenya. Oromoo malee nama arrabsuun kan fammase Araboonni maaliin fammasu beektu? Famasoonni doktoroota isaanii faadha. Aktivistoota isaanii faadha. Warri famasii, warri fooloo gurguddaa qaban. Warri fooloo gurguddaa qaban. Oromoo keessa garuu warri fooloo gurguddaa qaban warra akkamii? Dhugaan sin jedhaa jira. Fooloo isaanii
Fakkeenyaaf fooloon isaanii yoo TikTokiin tokko ka'ee jalaa gubate dhaggeeffadha. TikTokiin tokko jalaa gubatee TikTokiin kun jalaa gubateera na qaqqabaa Oromoo akkasinaa godha jedhama. Hatta waan in Oromoo irraa jibbu diina keenya duukaa geemii qabna. Hin barbaachisu. Diina maalii qaba Oromoon? Diinas qaba Oromoon. Diinan qabu Oromoon. Saba diina qabu hin qabu sirnadha. Sirna immoo Oromoon akka addunyaatti balaaleffata. Akka Oromoon gaafa sirna tokko balaaleffatu akka sirna addunyaa kanaa sirna nama nyaatu kamiin balaaleffata. Fakkeenyaaf ani Muslim. Hitleriin nan balaaleffadha. Hitleriin ani nan balaaleffadha. Sababaan isaa nama miiliyeena ja'a bakka tokkotti akka kanaatti ilmoo namaadha miti. Inni akka kanaatti fixee saamunarraa dhanna isaaniirraa moora isaaniirraatti saamunaa hojjete akka kanaa godhe. Jechuun seenaa sukkanneessaa hojjete. Fakkeenya isiniif haa kaasu nama gaarii hojjetee jechuudha. Namummaatiin nama sana deggera namummaatiin. Maazar Tereesaa jedhamti hordoftuu amantaa kiristaanaadha. Nama namootaaf tola akkamii ol tole. Gaaffii wayii interviiyuu wayii irratti Dr. Zaakir Naayik gaafatani. Maazar Tereesaa nama tola namaa ooltudha, nama gargaartudha, rakkina nama bira dhaabbattudha. Isheen jannatan seentii jennaan jedhanii gaafannaan deebii kenne inni achirratti jechuudha. Maaliif waan kana isinitti kaase? Oromoo kana keessaa Oromoon jedhu hunda walitti hammachiisee mitani. Ilmaan Oromoo irraa dhalatan kan isaan ittiin beekamtii argatan dhuguma isinitti muu fida. Nama arrabsuudha. TikTokii isaa torbee lama torbee sadii wayiin ji'a sadii ji'a afur taa'ee jechuudha. Nama qaama saalaas akkas godhee sooshaal miidiyaa irratti agarsiise maal godhii ilaala namni? Maaf fooloo keessan irraan kaafan? Maadha faayidaan isin fayyada? Maal kan saa addaa maayinis kan akkasii qaba bara isuma akkasii keessas dachii kan irra dhufe kan harmee isaas sanuma isiin qabdu waan addaa miti bara namni. Of course. Mee of ilaala ofuma keessan mee fakkeenyaaf kan namaa laaltu mini mee wallaahi ani isa dhugaan jedha yeroo shaaworii galtan fokkistuun akka dhala namaa hin jirtu dhiifama naa godhaa malee dhalli namaa maaliif dhabeettu ani ilma namaa xiqqeessuuf miti kan kana jedhaa jiru mee rabbii jedhaati yeroo uffata uffattanii adeemtaniif qullaa keessan masaayitii keessan jaldeessa fakkaatti jaldeessa wanti sirra jiru kun qaama keerra jiru kun xeeba wayii fakkaata xeeba gogaa. Isbarbaatti jedhamudha. Kanaaf rabbiin maal jedhaa? Yeroo keessa deemtan hin koorinaa jedha. Of hin tuulinaa jedha. Jecha eenyudhanni atileetii Oromoo tokko eenyu maqaan sanaan irraanfadhe gammadaa shawuu irratti affeeramee maal jedhe? Ati maaliif makiinaa akkasii eenyu maqaan isaa? Qananiisaa Baqqalee. Baay'ee tokko garaana nyaate wallaahi. Ituun bakka ijaan argee waan biraa waan hin godhuun qabu akkasitti ofitti hammadhee dubbisee. Yeroo gadi baatee jette jechuudha kan argitu miskiina hiyyeessa waan tokko hin nyaanne konkolaataa lafa deemu jechuudha beekte hawaasa keessaa baate. Jecha ajaa'ibaati dhugaa rabbii. Anallee baay'ee tachi na godhe jechisuun. Jecha ajaa'ibaa. Namni kun akka barbaadetu ta'uu danda'u akkamitti garaa keessa kamiini Oromoo akkasitti beennanti. Oromoon akka kanaatti. Kana jechuun maal jechuudha? Oromoon siree isaarraa bu'ee nama lafa raffisa jechuun tafsiirri isaa eenyutti dhaqee gala? Atileetii kanatti dhaqee gala. Tafsiirri waan kana, hiikni waan kanaa jechuudha. Definiishiniin isaa. Oromoos akkasiidha kan nuti beeknu. Oromoon akkasidha. Malee Oromoon asirra taa'ee wanta immoo hin dhaqamne dharrabni kun mee namoota nama rabsaa turan ilaala. Ispeeshaalii namoota Saudi Arabiyaa keessa jiran. Namoota dur nama rabsanii nama xiqqeessanii waa meeqadhaa turan. Wallahi rabbiin isaan korokkodee. Ituu in hojjetatiin biyya sana keessaa fuudhanii. Poolisoonni biyya sana fuudhanii. Godhu biyya sana keessaa. Hidhaa isaan hidhamanii fuulli isaanii quncaanii luqaanii sooshaal miidiyaa kanarraa nama meeqan namneesi namoota nama rabsan. Gabaabumatti maal isin jechuu barbaadeen beektanii tokkoffaa namoonni sooshaal miidiyaa kanarraati nama rabsan amantii qabu waan amananiif hin amanamne. Amanamummaan qaba waan amananiif. Nama tokko dukaanii wal dubbisee ture nama sana maqaan dha'u asitti kiilooleetti wal agarree turre. Waa'ee namni waan amaneef amanamu waan jedhudha. Inni pheenxeedha. Seenaa haadha isaanitti taasise. Haati koo jedheen. Yeroo sana jedhanii yeroo dargii keessa kan pheenxummaan kun gara Itoophiyaa kana seene
yeroo sana kiristaanummaa Islaamummaa malee hin balaaleffama. Pheenxee kuni jechuudha. Mirga hin qabanii araqee kana fuudhanii magiddii obaasu jedhan gabaa keessatti. Achii booda dubartiin kuni amantii ishee irratti la dubartiin kun jabaattuu ta'uu ishee isiniif ibsuuf jedheen. Dubartiin kun jedhan halkan jaalala amantii guddinaa. Namni manni baadiyyaa kuni asiiti balbaluma dura muuzii jira. Muuziin beeyin hundi keenya baadiyyaatti dhaladhe isin beeku. Muuziin kuni walitti galagalee gidduunsaa qullaadha. Karaan akkasitti seenanii waa ciratanii jira. Dubartiin kun halkan dhattee achi seenta abbaa manaa biraa baatee galgala yeroo lafti sipsipsipeen. Achiin booda maadhaniitiin koo kun hin xoqoltii jedhee abbaan manaa shakka. Shakkee kanuma ishiin hojjettu naqee ilaaladhee dubartiin kun uffata ishee huccuu ishee kana akkas ofirraati baastee qullaa ishee dhaabatti. Maal hojjetti jedhee amma isheen xumurtuutti dhaabatee ilaala abbaan manaa ishee. Achii booda yaa Waaqayyoo qullaa koon dhaabadhee si kadhadhaa jira. Ati qullaa nan godhiin, qullaa nan galchiin, jireenyi koo jiruu koo qullaa nan godhiin jettee itti boossi dukkana sana keessa. Kana jechuun maal jechuudha? Waan amananiif amanamu ila abbaa manaa koo biratti illee akkasittiin kadhadhu jettee abbaa manaa biraati dhokattee baatee waan kana gooti. Wanti waan kanarraati hubadhe namni tokko waan amaneef amanamuu qaba. Tokkoffaa waan amanneef amanamuu dhabne tokko jedha. Oromoo of jenna malee nuti hin oromoomne. Oromoo of jenna hin oromoomne. Nuti namadha of jenna malee hin namoomne. Namaa fi namummaan waladda. Nama ta'ee nata namni namummaa qabu garuu nati. Nama ta'ee nama miidha namni. Garuu namni namummaa qabu Rabbi na qaba jedhee nama miidha. Sini galee yeroo hedduu nan ilaalamma sooshaal miidiyaa kanarraati jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni raachuutiin arrabse Oromoonni shawaa ba'anii irraa dubbatuun akka yaada Ahmad Hussein Arbaayitti sirrii miti dogoggoradha. Oromoon bakka biraa irraa dubbachuu qaba. Anaaf gaafa raachuu tuqameennaan Oromoonni shawaa irraa dubbatan gandummaadha kun. An akkasitti ni kadha. Namni kutaa biraa irraa dubbachuu qaba. Namni kutaa biraa mucaan kun nama akkasii miti. Nama namummaa qabudha. Nama amanamummaa qabudha. Nama Oromummaa qabudha. Addaggee addaaf safuu hin beekne miti jedhee namni biraa irraa dubbachuu qaba. Maammeetiin yoo kaa'ame miidiyaa kanarratti namni waa jedhe namni deebii kennuu qabu nama jimmaa ta'uu qabu. Gaafa sanammaa gandatti wal galchitaniitu. Sini galee gandatti dhaqattanii wal galchitaniitu kunooti kun dhukkuba gandummaadha. Fakkeenyaaf sila raachuun dubbatee ture. Wallagga fakkeenyaaf wal faarsu tokko. Anaaf akka kotti wallagga gootadha jedhee of faarsurra namni kutaa biraa yoo wallagga naa faarsinaan qalbiin koo na gammada. Eeshi waa tokko isinitti haayimu. Gaafati wanta namaa goote tokko tola namaa oolte tokko gaafata ofiikii gaafa namatti himte gammaddamoo gaafa namni ati koo nama akkasiidhaam nama gaariidhaam anya baluurraan dhagee waa'ee keessee akkam ofitti gammadda. An akka dhuunfaa kootti sarabbi na beeku ani yeroo namni kunoota akkas namaa goote dheedantu dhufee odeessu wallahi mimmaan turee na qaba. Waan biraa fituu hin taane wanti kun Rabbi biratti fudhatameera moo fudhatamne waan jedhu. Akka dhuunfaatti gaafa namni eenyummaa namni sin taane namni biraan waa'ee keerraa dhufee ati nama akkasiidha jedhee eenyummaa kee kana sitti hime si gammachiisa. Gaafa ati garuu ofii keetiin ofimte of rakasiiste. Rakas of goota. Ganda keessan faarsistanii ganda keessan irra rakasiisinaa. Ganda keessan faarsistanii gandummaa keessan seeninaa. Sini galee gaafa ganda keessan faarsitan seeluma gandummaadhaayyudha. Ganda keenya beeksifadhuudha jettu. Beeksifachuu fi faarsuu waladdadha. An akka kotti
jechuun akka wallaala kotti wanta social media kanarraa jibbu yeroo hedduu wanta jibbe amma fakkeenyaa fi ani ijoolleen keenya ijoolleen Wallaggaa nagartu yeroo isaan ba'anii waa tokko jedhamu nan jibba amma fakkeenyaaf dheengadda waa dubbatamee ture social media kanarraati waa'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo galeennaan hoogganaan waraana adda bilisummaa Oromoo kutaa wanni bakkan giddugala jaalsanyii aywa jaalsanyiin shirrixii way akka sidhataniiru ustaaz jaalsanyii ustaaz maal fakkeenyaaf kun faawulii guddaa maaliif ustaazummaa kanaan kan waamamu nama amantiidha namni kun nama amantiidha jechuu koomitani islaama ta'uu danda'a ta'uu dhiisuu danda'a amantiitti dhaqanii waan kana hirkisuun sirrii miti sababni isa tokkoffaa kun maal mul'isa irraayyuun dubbatamne malee wallahi yeroon dhagarraa dubbachuu fi akka waan mucaan sun dhalataa Wallaggaadha bakka dhalate akka waan Wallagga jibba amantaa islaamaa qabuutti waan lafaa kaa'amedha fakkaata yeroo laalan ni galee gara biraatiin immoo warrumti dhimma siyaasaatiin wal jibban kun waan garaagaraan dubbatu walirratti isuma nuun beeknu sanaa jechuudha kun amma dogongora waan akkasii kana dubbachuun kun waan amantii ituunni fakkeenyaa fi kan ortodoksii qoobii kan ortodoksii asirratti godhatee dhufee waan bifa kanaatiin nama sana qofa irratti